Attam jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanii kan biyya alaa jirtanii kan biyya keessa jirtanii hundumtuu akkam nagaan isiniif haa ta'u hunda keessaniif hin jedha. An egaa viidiyoo waraabuu kanarratti illee badaa fedhiisaas jaalalasaas hin qabu badaas itti gammadaa miti. Ituun barreessanii irra baay'ee itti gammadaa barreessuu irratti baay'ee gammadaa. Garuu takka takkas immoo yaada ofii dubbatanii ibsachuunis immoo yeroo barbaachisaatti ta'us jira. Kanumarraan ka'ee tananii mee yaaduma koo waa'ee dhimma Oromoo hegereenii Oromoo kun maali kan jedhu irratti yeroo baay'ee keessa koo waan na nyaatudha. Nama siyaasaas miti. Nama siyaasa keessas ture miti ammas nama siyaasa keessa jiru miti. Miseensa dhaabaas miti garuu ani Oromoodha. Akka Oromoo tokkotti Oromoorraan dhaladhee ani Booran Salgan keessaa Maccaa, ilmaan Maccaa keessaa immoo Leeqaadha. Leeqaa keessaa Ayyaruun jedhama. Qomoon Abbayee kooti. Egaa Ayyaruu keessaas immoo ani Ooboodha. Egaa Leeqaattiin dhaladhee guddadhee jechuudha. Egaa waa'een koo hammanumaa. Garuu dhimmi Oromoo yeroo baay'ee waan na ilaallatuu fi baay'ee keessa koo waan na tuquu fi waan keessa koo na nyaattuu fi ribas waan na dhawuu fi an kana viidiyoo kana waraabuuf dirqame. Egaa an akka dhuunfaatti waan narra ga'ee dhiibbaan akka dhuunfaatti jira hin jedhu garuu akka maatiitti akka biyyaatti dhuguma akka Oromummaatti miidhaa guddaan narra ga'eera jechuudha. Kanadha egaa nama magaalaatti guddatee nama baadiyyaa miti garuu nan beeka waan baadiyyaa nan beeka. Magaalaatti guddadhus waan qotee bulaa waan baadiyyaa waan adda addaa nan beekaa jechuudha. Baay'ee fageenya hin qabu magaalaan keenya baadiyyaarraa jechuudha. Kanaaf egaa haala yeroo irrattis xiyyeeffadhee tananii hegereen keenya maali? Hegereen Oromoo kun hegereen Oromiyaa kun maali kan jedhutu baay'ee keessa koo na nyaataa. Maali hegereen Oromoo kuni? Dhuguma Oromoon bilisummaa barbaada. Egaa hambilisummaaf adeeman ni jiru. Egaa hegeree Oromiyaa kan jedhu kana keessatti gawaanan ilaaluu barbaade maa inni uummata kana keessas haa ta'u hooggantoota siyaasaas haa ta'u adeemsuma amma waan adeemaa jiru biyya keessas ispeeshaalii biyya alaa keessa adeemaa jiru bifa sadii qabaatee deema. Inni tokko bilisummaa Oromoo walaba Oromiyaa walaba taatee jedhee mirga abbaa biyyummaa falmachuu irratti kan xiyyeeffatedha. Inni tokko immoo impaayera amma jirtu mootummaa wayyaanee kanaa jajjabeessanii keessa ishee sirreessanii bifa haaraadhaan ijaaranii akka sabaaf sablammiidhaaf taatutti jiraachisuu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo sirna kana kuffisnee Itoophiyaa haaraa jedhamtu ijaarreetu hundumtuu mirgi sabaaf sablammii kan Oromoos achi keessatti kabajamaa kan jedhu waan kana sadaniin argaa jira. Egaa waan kana sadan keessaa waan bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa kan jedhu kana waan Oromoo wal gaafachiisuu hin qabu kun. Maaliifi kan ka'ameefis duris qabsoo Oromoo kanatti kan seename bilisummaa Oromoo jedhamee waan ta'eef. Inni kaan garuu yeroodhaa asitti waan gadi ba'aa jirudha. Kanaafi kanarratti egaa yoo bifa wal fakkaataan gadi ba'anii mirgi keenya kabajamamu yoo wanni garaagarummaan akkasii ituu jiru adeemnee mirgi Oromoo keessatti kabajamaa isa jedhu ilaaluun barbaada. Egaa kana keessaa maalinni inni tokko mee bilisummaa yoo mee mirgi uummata Oromoo mootummaan kun diigamee bifa haaraadhaan sabaaf sablammii ispeeshaalii Habashaa wajjin harka wal qabanneetu qabsoo kana fuulduratti adeemsisnee uummata kana bilisoomsinaa inni isa jedhuun ilaaluu barbaada. Kuni shaakalliin kun haaraa miti.
kuni aangoo qooddannaan jedhan gama ani wanta kana aangoo qooddannaa warri lamaan kana aangoo qooddannaa jalan kaa'a. Aangoo qooddannaan kun maayinni kanaan dura waggaa 150 har'aati jalqabeeti Oromoon kan sirna gabrummaa Habashaa jalatti kufee. Egaa hamma kana keessatti Oromoon qabsaa'aa tureera. Ofirratti dhuunfaadhaanis haa ta'u gareedhaanis shiftaas ta'ee haa ta'u ofirratti lolataa akka ture himamaa jira dhihaa bahaa kaabaa kibbaan seenaa hinuma dhageenya. Seenaa kana keessatti tokko keessa ce'ee tokko ilaalee meeqa hamma dandeettii kooti yoon ilaalee aangoo qooddannaan kuni yoo ilaalle duraanis Abbishee Garbaarraa jalqabee Abbishee Garbaa biyya koon bulchadha yeroo jedhetti olii qaawwandabee itti ergame namni kun aangoo sii qoodnaa biyya kee bulchatta kan jedhuni harka akka kennu godhamee erga harka kenname booddee badii lubbuu isaayyuu ta'ee achisi gobanaa daacees taanaan aangoo qooddannaadhaaniti booda harka qullaa hafee edda bakka gaatanii booddee jechuudha. Isa dudduubaan kaasinaa jechuu dandeessu garuu namni isa dudduubaarraa barachuu qabaa jechuudha. Kanan kana kaasu aangoo qooddannaa kan qosee dinagdees bifuma kanaanidha. Isaaniin aangoorra kaa'ee booda ofiisaatii jireenya gadhee jiraatee badii ta'ee jechuudha. Gara leeqaa kanallee yoo dhannee akka fakkiitti yoon fudhadhee Moradaa Bakaree kuni aangoo qooddannaadhaanidha kan Minilik wajjin walii galtee godhe aangoo wal qoodanii jiraachaa turaniiru. Habtamaariyaam irra ga'eellee ilmaan keenya sitti heerumsiisne jennaan mucaa biyya kootii naqadheera lakkeedhee didee mucaa biyya isaa fuudhee kara isaaniitti seenanii gaa ilaala. Kara humna, kara jaalalaa fi kara malaammaltummaa akkaataa isaaniitti namatti seenanidha. Seenanii Habtamaariyaam jechuun hambisii inni erga didee booddee ilmaansaa fuudhanii isa kaan Haayile Sillaaseen ilma isaatti heerumsiifate isa kaan immoo akkoosaa akaakayyoosaa fuusifate bifa kanaaniti ofitti makanii eenyummaa isaanii wallaalchisanii har'a isaanii warra Haayile Sillaasee sana isaaniin nuun warra abaluuteedhu malee warra leeqaatii ofiin hin jedhani. Oromummaa isaanii balleessanii jechuudha. Bifa kanaaniti ofitti butaniitu barbadeessu. Ofitti butanii isa kai barbadeessu. Kanaafi aangoo qooddannaan kuni Oromoodhaaf bu'aanni buuse hamma yoonaatti hin jiru. Boris immoo aangoo qooddannaan amma itti adeemamu kuni bifa haaraan jedhamuu danda'a. Akka kanaan duraa hin gowwoomnu nusin abshaalomneetu itti seennaa jedhamuu danda'a. Hamma nuun abshaalomnu diinnis immoo achiinis immoo hin abshaalomatti qophaa'a. Akkuma kaleessaanis nus bifa haaraan akka jedhamu isaanis bifa haaraadhaan dhufu. Maaliif sadarkaa keenya beekaa adeemu isaanis jechuudha. Itoophiyaa kana jiraachisuudhaaf kun aangoo qooddannaadha. Aangoo qooddannaan uummata Oromootiif furmaata ta'amoo hin ta'u. Kana uummanni Oromoo akka itti xiyyeeffatee ilaaluu barbaadee tanan. Boriif hegereen keenya aangoo qooddannaa kana maal fakkaata isa jedhu kana akka hubatu barbaadee tanan. Kanan kana kaasee jechuudha. Edda akkas ta'e edda humna isaan wajjin yoo adeemne wayyaanii kuffisuu dandeenya. Wayyaanii kuffisnee booda hegereesaa uummanni Oromoo murteeffataa jedha. Uummanni Oromoo har'uma murteeffateera. Eger murteeffata miti. Maal murteeffate? Dhiiga kootiin daangaa Oromoo nan sararaa jedhe. Oromiyaan kan Oromooti jedhe. Abbaan biyyaa Oromoodhaa jedhe. Bilisummaa barbaannaa jedhe. Oromiyaa walaba taanii barbaannaa jedhe. Kanaaf falmannaa jedhee du'aa jira. Malee Itoophiyaa kana jiraachisuudhaaf isa jedhu miti. Isa kaan booddeetti mari'annaa. Edda biyya keenya harka keenya gashannee booddee eenyu wajjin mari'annaa. Jiraachaa jirraa. Boris hin jiraanna warra kaaniin. Sabaaf sablammiin mirgi isaanii nu caalaatti eegamee fi biyya keessa jiraachaa jiru. Har'a kanas walumaan jiraachaa jirra. Nama hin tuqne, mirga namaa hin tuqne, biyya keenyaa ba'as hin jenne. Ituma isaan nu bira jiranii falmachaa jirra. Ayicha jira uummanni Oromoo falmataa jira. Hegereesaa har'a murteeffateera uummanni Oromoo. Garuu lakki anatu sii murteessa. Nuu kan murteessu. Hegeree kees kan beeku si'i. Amma wal duukaa dhiibnee kuffisneetu edda kuffisnee booddee haa murteessu. Murteessaan uummatatu murteessaa jedhamaa jira. Egaa uummanni amma murteeffate isa amma murteeffate immoo lakki kun sirrii miti har'a miti kan murteeffachuun sirra jiru. Dhiibaa jira kuffisuudha. Dhiibaa jira. Garuu
dhiibee eenyurratti kuffisa ofirratti kuffisa moo wayyaanee akka kanaan dura ofirratti kuffisa moo ofirraa kuffisa. Kanatu gaaffii guddaa natti ta'aa jira. Gaaffii guddaa baay'een of gaafadha yeroo baay'ee. Kanaafi hegeree isaa amma murteeffateera garuu maaliif dubbii kana yoo kaasne hin kaasina. Dubbiin kun har'a kan ka'uu malu miti. Kuni sabaaf sablammiidhaan keessuma habashootaanii wal nu dhabsiisaa amma hin kaasinaa yeroo qabsooti. Yeroo xiyyeeffannaa wayyaanee qofarratti xiyyeeffannee dhiibnee kuffisnudha jedhame. Egaa har'a himachuun maaf cubbuu ta'e? Maaf yeroo hundumaa reactive taana? Proactive maan taanu? Ani har'uman himadha. Uummannis har'a himate anis immoo har'ani hiree koo himadha jechuudha. Hireen koo har'umadha. Har'uman hiree koo murteeffadha malee an erga wayyaanee waliin kuffisnee booddee hiree keenya murteeffanna isa jedhu hin fudhu. Maaliif yoo jettanii biddeen nama qubsu eelee irratti beekuu jedhan. Amma kana yeroo nun dubbannu viidiyoo kanallee amma namni dhaga'u achi as deebi'eetu ana qeequu ana arrabsuu kan kana jette kana deggeruu fi kana kuffisuu fi abaluun tuquu fi kan jedhuuni gola keessaa yaa'anii ana irratti viidiyoo waraabanii gadhiisuu danda'u. Hagadhiisan han dhimma qabu hamma yaada koo keessa koo waan quuqama uummata kooti ibsadhee jirutti waan shakna godhu hin jiru. Kanaafi har'umaayyuu ukkaamamaa hojirra. Har'umaayyuu kun sirrii miti. Kuni nuun fudhatamu. Uummanni Oromoo fedhiinsaa kanadha. Fedhiinsaa bifa kanaan haguutamuu fi yeroo jennuyyuu maa kana dubbattu hiree keessan kan isinii murteessu uunuudha jedhame ammayyuu fedhiin keenya ukkaamamaa jira. Edda wayyaaneen kuftee booddee immoo edda harki keenya miilli keenya cabee caccabee wanurratti kufee booddee cabaadhaan kaanee falmachuu dandeenyaare. Hiree keenya murteeffachuu dandeenyaare. Hiree keenya nuun har'a murteeffanne kun sirrii miti. Hireen keessan kun sirrii miti. Itoophiyaa kana jiraachisuu qabnaa. Itoophiyaa jennee ijaaruu qabnaa jedhamaa jira. Edda immoo Itoophiyaan kun barbaadamte hirkoo aqanii kaleessa kanan kaasuu barbaadu. Kaleessa Jeneraal Kamaal Galchuu obboleessa keenya, dhiiga keenya, foon keenya. Isaa wajjin kan turanii biraa deeman. Erga biraa deebi'anii namichi kun dhaqeetu warruma habashaa amma walitti wal naqatan kana wajjiniin innis dhaqee walitti heerumee lolaa ture. Isa hamma danda'anii itti fayyadamanii akka shonkoraa cuunfanii edda tufaniini booddee isa qophaasaa biyya ormaatti gatanii uummata isaanii arbanyoች ግንባሪtti dhaqanii wal heerumsiisan wal fuudhan. Ilaala. Amma nama kaleessa obboleessa koo ganee obboleessa koo bakkeetti gatee asnatti deebi'ee har'a akkamiin amanii wajjiniin tarkaanfadhaa isa jedhutu immoo gaaffii tokko natti ta'e. Kanaaf siyaasni kun maali? Siyaasni kun dhugaaf adeemamu, biyyaaf adeemamu, dhuunfaa aangoo qoodannaa dhuunfaaf adeemamu kun maalidha? Gaaffii kana uummanni Oromoo of gaafachuuf deebisuu qaba. Ani yeroon kana jedhu uummata Oromoo gidduutti waan gadhee waan faallaa dubbachuuf miti. Gara tokkotti warri dogoggoran kunis hundumtu uummanni Oromoo gara tokkotti luucca'ee mirga isaa kabachiifachuu qaba. Mirga namaas hin tuqin. Namas hin tuqina, hin dhaqina, biyya namaas hin miidhina, uummata namaas hin miidhina. Garuu kan ofii kara qajeelaa ta'een dursa kabachiifachuun barbaachisaadha. Dursa gara ofii, hokkoon gara ofii jedhani. Kan kaleessaarraa barachuun dirqama keessa qonnee ilaaluu qabna hundumaayyuu. Kanaaf walii galtee nama keenya wajjin gochuu walii keenya waliin dhagayini addunyaan nu dhaga'uu dideen. Nuunoo gurra waliin laanne akkamiin gurra addunyaan gurra nuu kenna. Gurra akkuma kan ofiitti jarana. Kanaaf gurra walii kennuu qabna. Kan lammaffaa immoo tolee gaa erga barbaachisaa ta'e Itoophiyaa kana jiraachisuun erga barbaadame maaliif ijaaramanii jarri kaan dhufanii nu jara hagalan nuun biyyatti bilisoomsina jedhanii gadi ba'anii bilisoomsanii isinis hiree keessan kun fudhaan nurraa deemaa jechuun hin danda'amu. Saba ofii wajjin ijaaramuun hin danda'amu. Oromoon Itoophiyaa sana bilisoomsuuf hin xiqqaatuuti. Maaliif kun ta'a? Maaliif kun ta'a? Kan baay'ee immoo na dhibaa jiru ijoollee dhumti keenya warri bilisummaadhaaf qabsaa turan warri bilisummaadhaaf jedhanii kaleessa dubbachaa turani dabballoota turan as deebi'anii kan keenya deebisaniitu habashaaf gashaa jiru. Han keenya deebisaniitu
Amaara jajaa jiru. Kana dubbachuun qabdan ani afaan nu qabaan nu ukkaamsaa jiru. Maaliif afaan nu qabanii nu ukkaamsu? Maa ukkaamamna? Maa ukkaamamna? Kana dubbachuun qabdanii tuqaan jiru. Mirga keenya kabachiifannaa. Kuni mirga keenya kan kaleessa baaniif kan abbootiin keenya itti wareegaman, kan obbolaan keenya itti wareegaman, haa waggaa meeqa jireenyatti dhaban, kan itti biyyaa baqatan inni haa kabajamu dursaa. Ayaam Oromiyaa faristii jenne. Anamma ayaam Oromiyaa first. Isa booddee isa kaaniin itti yaadaa. Oromoo kanatti yaaduu qabna hundi keenyayyuu. Kanarraa nuun kaachisina. Anatu sinii beekaan bara dargii kufe dargii wajjin. Anatu sinii beekaani hamma yeroo dargitti isa booddee anatu sinii beekaadhaani uummanni Oromoo tasa hin tolchu. Anatu ofii beekna barreerraa dammaqneerraa jechaa jira uummanni Oromoo. Kanan himachuu barbaada irra deddeebi'e. We are Oromiyaa first ilmaan Oromoo. Kanadha. Kana yeroo hin jedhu jibba gara biraa qabnaa miti. Warra kaan irratti duulla hin barbaannu jechuu miti. Nu haa deeggaran isaan. Deeggarsi jedhamu har'a deeggaraan jiran. Adiin lama walii lamaa jedhan. Adiin lama walii lama kan jedhani aannaniif bishaan. Aannan Oromoo yoo ta'e bishaan Amaara. Isinitti hima. Adii lama maaliif lolli keenya gargari? Hamma kana gargari. Lolli biyya Amaaraa yoo ta'e kan ka'e yoomi aangoo erga dhabanii waggaa 25 asi. Kan Oromoo waggaa 150 lolachaa ture. Hamma har'aatti irra jira. Kan isaanii waggaa 25. Waggaa 25 kana keessatti iyyuu taanaan aangoo qooddannaadhaaf malee sabni isaanii miidhamee miti. Sabni isaanii hin miidhamne waggaa manaa keessatti. Sabni isaanii gaarii jiraachaa jira. Maajooritiin kunoo Finfinnee keessa isaaniidha. Han bashannanii jireenya gaarii jiraachaa jiru. Iddoo qabatee jiru. Mana ijaarratanii kan qaban. Hundumaa kan mijaa'eef jiru. Hin tuqamne. Biyya isaanis misoomsaa jiru. Akka keenya biyyan baqanne. Hundee isaanii biyya keessatti dhaabbatanii jiru. Riijinii Amaaraa fudhanne nuun amma OPDOtti duulla. Warran keenyaatti duulla. Dhaaba haaraa uumamutti duulla. Isaan haga kana walitti hin duulan. Harka wal qabataniitiin isaan hojjechaa turan. Harka walirra qabaa jiru. Namni isaanii garmalee ajjeefamaa hin jiru. Warrumti mootummaa kana jala jiranii gartuun akka OPDO keenyaan isaanii bi'aadeen jedhamullee saba isaaniirra harka qabaa jira. Garaagarummaan isaan gidduu jiru hin mul'atu. Dhiiga wal hin dibne hankeenya dhiiga wal dibeera. OPDO fi inni kaan dhiiga wal dibeera. Isaan dhiiga wal hin dibne dhiiga walirraa hin qaban. Harki isaanii qulqulluudha walirraa. Kara ajjechaa taanaan. Dhimma walqaayitiitu kunoo waggaa tokkollee hin guutu. Dhimma walqaayitii irratti. Walqaayitiin deeffachuuf Tigree miti kan Amaaraatii jedhanii itti duulaa jiru. Irratti du'aa jiru. Isaan walqaayitiin deeffatanii jennaan nagaadhaan jiraatu biyya isaanii. Du'anis yoo ta'e kunoo dhiiga keenyaan biyya keenya deeffanne walqaayitiin deeffanne jedhu malee isaan har'a dhiiga wal dibneerra hin jedhan. Ammas erga walqaayitiin deeffatanii booddee isaan dhimma aangoo isaanii Itoophiyaa jiraachisanii aangoo qooddannaa isaanii isatti achi deebi'u malee isaan dhimma walitti deebi'aniif hin qaban. Har'ayyuu harka walirra qabaa jiru jarri kun. Garaagarummaa guddaa qabu. Hankeenya garuu biyya dubbii biyyaati. Waggaa 150tti wareegamne. Har'ammoo ijoollee meeqa dhume. Ijoollee meeqatti dhumaa jira. Mana barumsaa keessa ijoollee meeqa dhabne. Kan mannaa lakkaa'u. Inni halkan dhufanii guuran. Manni halakkaa'u. Namni biyya alaa jiru kun hin beeku. Warri biyya keessa turre waan baay'ee beekna. Waan baay'ee argineerra. Haati yeroo hundumaa boossi mucaan koo ba'ee galaa laata. Rakkoo nuun qabnu namnu nuun beekne. Hiinkoo harka wal qabannee warra Habashaa wajjin yoo qabsoofne malee addunyaan nun dhaga'u gurra nurraa qabateedhan. Akka addunyaan nama dhaga'u immoo mirkaneeffanneerra. Nam tokko dhagaa hadhaadhaan gadi baanaan addunyaan. Faayisaa akkamittiin dhaga'e har'a? Faayisaa akkamittiin dhaga'e? Hin dhaga'e addunyaan. Isuma kan faayisaa kana immoo fuutanii isa kaanitti galchuu fettu. Itoophiyaaf gashaa jirtu mucaan garuu kan falmachaa jiru Oromoon na jalaa du'ee qabsoo Oromoo kunoo ji'a 9 guutuu wareegamu kanatti na oofee isa kana na godhee jechaa jira malee isa Itoophiyaa jechaa jiru gara Itoophiyaatti oofaa jirtu mucaan interview jaraarra keessanii Itoophiyaa akkasinii jedhu
interview ni kennaa jiru galagashitanii yeroo translate gootan tokkoomaa ilmaan Oromoo tokkoomaa garaagarummaan biyya alaatti dhagaa jira. Maayinni biyyi keessaa tokkummaadhaaniti qabsaa jiru sanni jedhee diisitti himate inni tokko afaan Amaaraatti translate godha. Tokkoomaa aanduunna taagalu jedhee himate jedhe. Maal namni isa dubbate illee sirriitti yoo hiiktan dudduuba isaa maaltu jira? Eessatti nu gashaa jirtu sin? Maalitti nu gashaa jirtu sin? Kana rakkoo guddaa natti ta'ee kananii viidiyoo kanaaf hin jaallu viidiyoo waraabamuu hin jaallu garuu rakkina kanatu akka waraabu na godhe waraabee sagalee koo dabarsu na godhe yoo barbaadan dhaggeeffadhaani like share naa godhaa jedhee miti kana gochaa jiru like share barbaadee miti yaada koo namni naafa dhaga'u yaada koo uummata Oromoo bira naafa ga'u kan jedhuun hiree keenya har'a murteeffannee kara koo hiree koo har'a murteeffadheera hireen koo maali daangaan Oromiyaa dhiiga keenyaan Oromiyaan bilisoomuu qabdi uummanni Oromoo jireenya walabaa biyya isaa keessa jiraachuu qaba qabeenyaa isaa to'achuu qaba abbaa qabeenyaa isaa ta'uu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jiraatee nama jiraachisuu danda'u qaba malee qabeenyaa keenyaan ormi nu jiraachisuu hin qabu orma harkaa qajeellee hin nyaannu kana booddee isa jedhudha har'a erga wayyaaneen kufteen hiree koo kana murteeffadhu har'an hiree koo murteeffadhee adeema uummanni keenyas har'a hiree isaa murteeffatee adeemaa jira kana himachuu barbaada kuni aangoo qooddannaadha. Lammaffaa immoo waan jechuu barbaadu tokkotu jira. Waa'ee madirak kanan dubbachuu barbaada. Madirak kan jedhamu kuni han ijaarame 2011dha. Dhaabotii ja'a tolitti dhufan. Dhaabotii ja'an kana keessa Aranaa Tigraay jira, Oromoo Federalist Democratic Movement jira, Oromoo People Congress jira, Social Democratic Party of Ethiopia jira, South Ethiopia People Democratic Union jira. Unity of Democracy and Justice kan jedhu jarreen kanatu madirak kan jedhu kan madirak kun maayini maqaan Itoophiyaa Federaalawii Dimokiraasii Andinet madirak jedhaniitu tokkummaa uumanii egaa qalijjit booddee waan ta'eedha kun 2011 kan kanaaniti tokkoomanii qabsaa'u biyya keessatti jechuudha qabsoon isaanii kun egaa Main Ethiopia Federalawi Demokrasiyawi. Dargini yuko efedri jedhan. Ethiopia Demokrasiyawi Federalawi Demokrasiyawi Republic isa jedhu yu dargini yu jechaa ture. Dumbiin federalawi kun anaaf naalliqinfamu. Ila bifa kanaan gadi dhufaniitu kana keessa lama kan Oromooti. Oromoof dhaabannee qabsoo kana warra jedhan. Warra Oromoof dhaabannee qabsoofna jedhan kun immoo ergachi seenanii booddee tokkummaa uumanii Oromoo Federalist Congress kan jedhu ga Oromoof jechuudha. Warri Aranaa Tigraay kunis ga warra sabaaf sablammii olii ofitti makanii warra gadi ba'anidha jarri kun. Warri kaan warra Saawuziiti. Egaa Oromoo Federalist Congressiin kuni isaan keessaa ilma madirak sana tokkodha jechuudha. Madirak kuni seera ittiin bulmaataa mataasaa qaba. Nagaadhaan biyya keessatti qabsaa'anii filannoo sana dorgomanii hiree barcumaa paarlaamaa biyyattii keessaa qabaatanii achi taa'anii sabaaf sablammii sanaaf wakkalan sanaa fi bakka bu'an sanaa fi falmaa jiraachuudha. Seera ittiin bulmaataa mataa isaanii qabu jechuudha. Warreen jaanati jala seenan kuni seera ittiin bulmaataa sana kabajaniiti kan socho'uu danda'an. Inni OFC'n kunis Oromoo haa ta'u malee kunoo biyyarraa biyya deemanis yeroo beeksan Itoophiyaa sana bifa haaraan isaa ijaaramtu achi keessattis bifa haaraan ijaarru kan jedhu tun ta'in akka warra kaanii lakki nuun paarlaamaadhuma sana keessatti eenyee mirga kabachiisnaa warra jedhanidha. Achumatti kaleessa achi turaniiru. Achi keessaatii filannoodhaan mo'amanii barcuma iyyuu dhabanii ba'an. Barcuma sana deebinee argachuu qabnaadha. Kaleessa bu'aan buufne barcuma sana argachuun. Har'a dhaqanii barcuma sana argachuun bu'aa maalii buusa sirna sana fooyyessu, sirna sana jiraachisu, sirni sun akka jiraatu gochuudha. Isaanis barcuma argachaa umurii isaanii achitti fixuu warra barbaadanidha. Barcuma argachuun Oromoo fi
furmaata isa dhumaa hin ta'u. Furmaata isa dhumaayyuu miti. Rakkoon akka baduun godhu rakkoon akka jiraatu godha. Maaliif rakkoon yoo jiraate isaanis paarlaamaa barcuma sanarra taa'anii falmanii umurii isaanii dheereffatu jechuudha. Kafaltii argatu achi keessatti warri kun. Kanaaf kun Oromoo furmaata ta'a. Bilisummaa Oromootii fi paarlaamaa keessaa barcuma argachuun furmaata ta'a. Adeemsa kanaan egaa amma warri kun hundumtuu jijib jedhanii taa'anii jiru. Kana sifachi fiigaa jiru. Madirakiin bakka bu'ee OFCdha jechuudha. Oromoo Federalist Congressiin kun diasporaa kana keessaa speeshaalii community to'achaa jira. To'achuuf yaalaa jiru. Miidiyaa Oromoon horii isaatiin dhaabe satellite miidiyaa control godhaniiru. OFC control godhee darbee immoo aktivistootni jiran diasporaa jiran hundumtuu deeggartoota Oromoo Federalistiidha. Isaanidha kan miidiyaa sa'aatii 24 miidiyaa irratti xamadamanii kana nutti labsan isaanidha. Kanaaf miidiyaa control godhaniiru. Miidiyaa uummanni Oromoon itti tajaajilama miidiyaa bilisaa Oromoo jedhamee hantaa'etti OFCtu guutummaadhaan itti tajaajilamaa jira. Aktivistoonni akkasii communitiin akkasii. Kanaaf wanni kun diasporaa keessa deemaa inni jiru kuni under control of Oromo Federalist Congress. Kanaaf egaa indirectly kan to'achaa jiru miidiyaa keenyas ta'u siyaasa diasporaas han to'ataa jiru indirectly madrakidha jechuudha. Madrakidha jechuudha. Ilaalaagaa. Amma bifa kanaanii garamitti adeema. Garamitti adeemuuf adeema. Wusta wayraadha dubbiinsa. Maqaa Oromoo qabanne. Maqaa Oromootiin adeemne. Dubbii kana geessine siyaasa Habashaatti galchine yoo ta'e hegereen keenya maali iddoo kanatti? Hegereen keenya maali jechuudha. Kanaaf ani kana itu garaa koo keessa jiru ituun beeku na caalaa kan beekan jiraachuu danda'u keessa kan beekan jiraachuu danda'u keessa kan ba'an jiraachuu danda'u garuu sodaa Oromoo gargar hin baafnu dubbiin kuni dubbii walitti nu qabsiisa. Hanjedhuuniti kana gootanidhaan ukkaamamanii kan ta'anidha malee detail secretii kana gadi baasanii himu kan himan jiraachuu danda'u. Kanaaf akka ittiin ukkaamamne hin dandeenyu. An kanan jechuu barbaadu kun rakkoo jira edda Oromoo taatanii Oromummaadhaaf Oromiyaa bilisoomte arguu barbaadanii Oromoo rakkoo kana jala akka ba'u barbaadanii hammi kana keessa jirtan hundumtu kana keessaa ba'aati. Ummata keessanitti makamaati hojii sirrii hojjedha. Walirratti sin bobba'ina, walis hin tuqina, walis hin arrabsina, kootu caalaas hin jedhina. Han caalu kan ummataati. Han eenyuyyuu hin caalu. Han eenyuyyuu. Han caalu kan ummata bal'aa Oromoo qofaatu caala. Kanaaf hiree Oromoon filate sana teellaa haa deemnu. Onnee isaanii dhaggeeffataa haa deemnu. Fedhii isaanii haa raawwannu malee anatu sii beekaa. Fedhiin kee kana yoo ta'e karaa kanaa fedhii kee argachuu dandeessaati asirra deemnaa jettanii karaa barbaadanirra uummata Oromoo adeemsisuudhaaf yaalii hin godhina. Of sirreessaati Oromootti as deebi'a. Walirrattis hin bobba'ina. Walis hin jibbina. Garuu balleessaa keessan kaleessaarraa deebi'aati walitti deebi'a. Hojjedha as deebi'a. Halagaa gargaaraa malee halagaarraa gargaarsa hin barbaadina. Kanan jechuu barbaada. Yeroo amma gadi baane Habashaa wajjin dhaabanne wanni jennu kaleessoo waggaa 150 hannu gabroomsanii isaaniidha jenne addunyaa durattu himachaa baane har'a bifa maaliitiin walitti deebinee araaramnee wal fuunaa jedhamee akka himamus naagalaa hin jiru. Naagalaa hin jiru. Kaleessoo balaa balleeffataa turre sirna gittaa Habashaatu nafxanyaatu kanan godhee kunoo waggaa 100 amma kana nurra ture waggaa 125 waggaa 25 immoo kunoo bifa isaa geeddarate ebeluunidha kunoo wayyaanee dhiitamaa jirra jechaa jira. Bifa maaliitiin jaraa hojii walii galee jala kanarratti duulla. Isa kaleessaa kamiin araarame? Araarsanitti uummata gadi baastanii. Uummanni araarameera, uummanni wal beekeera, wal hin beekne. Uummanni biyya keessa kana hin beeku. Han beeku isin warra ala jirtanidha. Kanaaf kanarratti guddaa itti yaada. Saba keessanitti as galagala. Fedhii saba keessanii raawwachuudhaaf carraaqa. Rakkoon kuni hin hiikamu boru. Akka ittiin adeemee
haguugamee deemnaan uummanni dammaqeera. Uummanni kan hin beeku seetaniittu tokko lama ankaleessa keessaa dhufe. Biyya alaatti hin dammaqee miti. Uummata biyya keessaatu achumatu jiruuti. Ani hunduma waan hundumaa beeka uummanni. Beekaa gadi qabatee ta'a. Akka inni beeku immoo kan beeknu qabsoosaa har'a inni qabsaa jiru ituu naman tuqin. Na gargaaraatu hin jedhin. Gargaarsa ollaasaatu hin gaafatin. Isa kaleessa buna wajjiniin dhugu har'a waan biraan dhaabanne yeroo ajjeefamummaa callaan jetteetu hin jedhin. Yeroo inni gadi bahee wayyaan isaan saaxilu maanaa saaxilta maanaa ajjeesiste ituu hin jedhin. Falmachaa jira. Kun beekumsa isaa bishina isaa guddaadha. Kan agarsiisu kanaaf uummata bishaataa kana wajjiniin tarkaanfachuuf yaalii godhaadha. Kanan jechaa jiru. Duukaa tarkaanfadhaa hin fuutanii halagaatti hin gashinaa. Never ever. Hin gashinaa halagaatti. Qabsoo Oromoo injifannoo Oromoon dhiiga isaatiin argatu. Wareegama kafalee argatu Habashaatti gashuudhaaf hin fiigina. Isin harkaa fudhatanii fiigu. Kun beekamaadha. Isinis ituma beektanii adeemtu. Oromoon yoom of dadhabdan. Nama sin deeggerumu, nama sin jala deemumu, nuun kan isin deeggeruu dinnu yeroo sin asiifachi mimmiiliqxanii ejjennoo dhabdan qofan. Itu ejjennoo tokko qabaaltanii Oromoof hin dhaabadhee du'atu jettanii. Isin duukaa duuna hundi keenyayyuu. Anumti isheen umuriin koo deemeyyuu qawween isin duukaa baadhaa duduban deebi'uun. Uummanni kan gaafachaa jiru qawwee isin kan odeessaa jirtan gara biraa. Hoogganaa taatanii, xiinxaltoota taatanii waanuma isaayyuu wallaallee jirra amma. Miidiyaatti xamadamanii waan isaan hizbiin miidiyaarra xamadamee waan hin odeessu hin beeknu. Xamadamanii waan yeroon nama hin gaafanne dubbachaa jiru. Waan yeroon hin gaafanne dubbachaa jiru. Maal jechuudha kun? Nattiyyuu hin mi'aawu takka callee dhaggeeffadhee uumannoo kana beekaa eenyutti himaa jiru hin jedha. Uumannoo piraaktikaalii irratti raawwachaa jira eenyutti himaa jiru. Biyya keessa namni barate akka hin jirretti lakkaa'ama. Biyya keessa warri siyaasa beekan, warri akaadamikalii baratanii digirii gurguddaa qaban jiru. Isa biyya alaa caalaa jira uummanni Oromoo biyya keessa. Akka hin jirre tokkotti maaf lakkooftu? Akka wallaalaa tokkotti uummata biyya keessaa maaf lakkooftu? Yoo isin gaayid gootan, yoo isin liid gootan malee socho'uu akka hin dandeenyetti yeroo hundumaa act gootu. No. Wal gargaaru harka wal qabachuun barbaachisa. Inni alaa sabni keessaas garuu wal tuffiidhaan hin ta'u. Wal tuffiidhaanii halagaatti wal gashuudhaan saba ofii tuffatanii halagaa kabajanii waan dhufu homtuu hin jiru. Saba ofii gadaansanii halagaa olaansanii waan dhufu waan tokko hin jiru. Yoo dubbanne gadaantummaan isinitti dhaga'amaa maaf akka jettu jedhama. Nutti miti kan gadaantuun namaan dhaga'ame. Gadaantummaan warra hooggananii halagaatti galaa jiranii halagaaf falmanii biyyatti jiraachisuudhaaf falman bira gadaantummaan jira. Maaliif ofitti amanamummaan hin jiru. Ofitti amananii qabsaa'aa jiru miti. Uummanni kana himatu ofitti amannaan himata. Inni nu wacnu bor halagaa harka nu gashuuf adeemtu nu jennu gadaantummaan nutti dhaga'amee miti. Of tuffannee miti. Saba Oromoo tuffannee miti. Sila ofitti boonnuuf. Sila ofitti boonnuuf nuun of dandeenyaa nu dhiisaadha. Kun egaa gadaantummaa taanaan Oromoo gadaansanii ilaaluu taanaan I don't know. Galagashiidha dubbiin. Dubbiin galagashiidha. Kanaaf kanarraa of sirreessaa. Uummata keessanitti as deebi'a. Saba keessanitti as deebi'a. Namas nutti hin jajina. Namas mataatti baadhaa nuun hin jedhina. Nuun dhimma Oromoo mataatti baanna. Saba Oromootu qabsoo Oromoo mataatti baanna. Eenyuun isin balaaleffitanaa kaatanii. Nama dhuunfaa maqaa dhooftanii immoo hogganoota kaleessaas hin arrabsina. Maqaa dhooftanii hin arrabsina. Wal kabajuun dirqama. Hangafoota kabajuun. Warra adeemsa qabsoo keessa wareegama baay'ee kafalee kabajuu qabna. Waan gaarii hojjetanii darbanii hin kabajnan. Balleessaas yoo qabaatan ituu hojjetaniiti namni hojjetu ni balleessa. Kan hin hojjennituun balleessaan hojjetu. Kanaaf yoo balleessanis wareegama kafalaniiti. Kanaaf gadi baastanii hin arrabsina. Leenci daggala jira. Namni namuma namaanis leenca hin jedhina. Namni leenca miti. Leencis immoo hantuuti yummootiin barbaannaan. Leenci daggala hantuutaan mo'ama. Hantuutaan baqata. Maa inni nama nutti hin aadatina. Gahee isaa kafalaa jira nam tokko. Gahee isaa bahaa jira. Gahee Oromummaasaa gaariis haa ta'u. Ga'ees haa ta'u. Uummanni immoo hundumaasa gaariis gadhees hojjetuuf hin beeka. Kanaaf jajina hojjedhaa hamma teessanii nama jajjanii gadi baasan hojjetee hojjedhaa. Isinis hin dandeessu. Isa hojjechuu hin dadhabne. Dirqamni isinirra jira. Dirqamni Oromummaas isinirra jira. Ka'aa dirqama keessan ba'a.
hojjedha teessanii abalu leenca abalu sareedha hin jedhina. Kuni dadhabaatu kana jedha. Of hin dandeenye ofitti namannee kana jedha. Kana keessaa ba'a. Kanuma jechuun barbaada. Na of kalcha warri na arrabsuu barbaadanis gadi baatanii of waraabdanii na arrabsuu dandeessu of kala. Kun immoo yaada kooti. Yaada koo ibsachuun immoo mirga kooti. Anis akka Oromoo tokkotti mirga koo dhimma Oromummaa irratti ibsachuudhaaf qaba. Kanaaf mirga kooti. Anis akka Oromoo tokkotti mirga kootti fayyadameera. Kana dubartoonni keenya immoo akka mee dubartoota warra kaanii isinis gadi ba'aa dubbadhaa. Hin sodaatina. Waan tokko hin sodaatina. Hin sodaatina. Dhimma Oromoo irratti mudhii keessanidhaati gadi ba'aa. Hojiinis taanaan yaadaanis taanaan hundumaan isinis qixxee dhiiraati. Dhiiraa gadi kan isin godhe waa tokko iyyuu hin jiru. Dandeettis caalaayyuu qabdu. Dandeetti jajjaboo qabdu. Jirtu ijoolleen keenya. Dubartoonni Oromoo jirtu baay'inaan. Isinis gadi ba'aati mirga keessaniif falmadha. Hin dandeessu. Dandeetti qabdu. Gadoof hin qabina. Dubbadha. Dubbadha. Ani mataan koo ituun sodaadhuun anani of waraabutti gadi ba'e. Ituun sodaadhu tun of jibbu. Ituun arrabsoo sodaadhu. Garuu natti qabatu dhimma Oromootiin dubbadhee waan maaliif qawween rasaasni dhufee nan dhayin harka koo ol qabee tanan kenna. Kana atleetonni keenyas immoo waan baataniif beeka. Takka asiin maxxanii achi maqina waan baataniif sana bakkaan gaa eenyuun iyyuu sodaattanii Oromummaa keessan Oromummaa isa baataniif sana dudduubatti hin qabina. Dhimma Oromootiif hin bahe dhimmumti Oromoo raawwachuu qaba jedhaati himadha. Hin gayina afaan hin beenneenis rakkattanii hin dubbatina. Hiiktuu bira kaa hiiktuu sirri warra sirriitti isinii hiiku. Obbira kaati hiiksifadha. Maaliifi waan dubbattan sirriitti hiikamee darbuu qaba. Hin sodaatina. Oromummaa keessanii baatanii Oromummaa koo ganna baase jedha. Kun cubbuu hin qabu. Kana jechuun sabaaf sablammii jibbuu miti. Kana jechuun uummata gara biraa jibbuu miti. Namni ofii dhukkubsate nan dhukkubsadhee lafa dhukkuba isaa yoo himate qorichatti argatee fayyuudha malee nama gara biraa miidhuuf miti. Kanaaf himadha. Himadha waan baataniif dhoksaa tokko malee himadha. Abaluun hin jibban jedhina. Garuu himadha kanaaf hin bahe. Saba koo kana ta'e hamma sabi koo bilisoomutti dudduuba hin deebi'u jedha himadha. Kana jechuun koo sabaaf sablammii wajjin jiraachuu nama hin dhowwu. Hamma firooma na caalaa kan warra Amaaraa wajjin firoomu hin jiru. Garuu mirga uummata Oromoo kabajamuusaa hancaalu hin jiru. Na wajjin hin jiraatu biyya koo keessa. Oromiyaan yoo bilisoomte warra hin jaalladhus warra hin firoomessina keessa mirgi isaanii eegame na wajjin hinuma jiraatu. Kana nan amana. Garuu isaaf jedhee mirga Oromoo bilisummaa Oromoo hin awwaalu. Akka awwaalamus hin hayyamu. Dura of fayyiseen warra kaanis fayyisa. Oromiyaaf falmeen biyya Amaaraafis bor falma. Kanadha. Ani Oromoof bilisummaa Oromoof hin falme jechuun biyya Amaaraa hin jibbe jechuu miti. Warra kaan hin jibbe uummata kaan hin jibbe jechuu miti. Mirga koon kabachiifadha. Mirga koo toggaa 150 sarbame nan deeffadha. Kana kan hirriba nu dhowwu. Kana jechuu barbaadee tananii egaa yaadi koo hammanuma kana caalaa hin dubbadhutu dubbatame illee baay'eetu dubbatama. Kanuma himachuun barbaadee tananii galatooma.